damne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjate hargatu bu'aa wanti nyaadhee dhugu sanaaf liqinfamaa naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii akkam jirtan fayyaadhaa nagaadhaa galatooma hayyee uffallee jirra uffaltiin keenyas magaalaa Burraayyuutti irratti uniformii gaariin bilchinaan gaggeeffamee jira oolmaan keenya oolmaa gaarii ture warreen miseensonni martu walga'ii keenya irratti anaaf argamtanis kan hin argamnes baga gammaddan baga uffaltan baga nagaan galtanii baga mana keessanitti nagaan galtan nus mana keenyatti gallee jirra. Kanattaan sunan galteen guyyaa honiin haasaa turre irrattis dabalatan waan hedduu waldaan keenya yeroo dhiyootti waan hedduu irra ga'ee jira. Yaa ta'u malee achi keessaa waan sadi qabna jennee jirra. Miseensa, obboleessaa fi bineensa jennee jirra. Bineeyyiiwwan xixiqqoon warri amma immoo xiqqoo ishii guddachaa jirtu xixiqqoon takka immoo ka'aa jirti. Ishii tana of eeggannoo cimaa akka godhattan keessattuu balbala lixa shawaa magaalaa Amboo keessa fi naannaa ishee jirtan hundi keessan eenyumtiyyuu waamichi nuti dabarsinu FB keenyan kan darbe alatti kooreen keenya kooreen achirratti jiru jiili garmaa margaa kuma isaatiin hoogganamu margaa kuma isaatiin kan hoogganamu kan durfamu yoo isin yaameen alatti eenyumtiyyuu walga'ii tokko maqaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa irraa walitti dhufuudhaan sadarkaa Finfinnee federaalaatti sartifaayid ta'ee beekamtii kana argachuun isaa seera qabeessummaa isaa ibsa. Waldaa seeraan alaati waldaa seera qabeessaadhaan qabuudha maal waan ni jedhamu kun sirrii miti. Kanaaf aga danda'amaa ta'ee nuti waan gochuu qabnu martu isaati irratti iyyuu waan waamicha waamu kamiifuu nutu yaama. Bineensi fi burjaajistoonni hattoonni tokko warreen hanna baran kana dura maqaa waldaa keenyaatiin hanna baay'ee gaggeessaa turan amma hattummaa isaanii irra geenye tokko seeraan kan gaafachaa jirrus hin jira. Ammas guyyaa gaafa 23 ji'a lammaffaa ganama keessaa jedhee sa'a murtaafne irratti istaadiyoomii keessatti istaadiyoomii magaalaa Amboo keessatti waamichi gaggeeffame salphina guddaa qaba. Miseensi waldaa keenyaa kan ta'e waamicha diinni yaame kanarratti waamicha hidhata diinaa muudama mootummaadhaa argannaan lo'ee seenee muudama mootummaa nama haaromsa keessa jiru kana keessatti muudamee seenuudhaan dhangoo aanaa irratti Mangee Tafarii namni jedhama. Kominikeeshinii dhaabaa ta'ee otoo jiru yeroo ammaa kanatti miseensota yaamuun isaa Facebook irratti yaamuun isaa ijaarama jaarmaalee uummata Oromoo qulqulluu ta'e diiguudha. Kun ergama diinaati. Kaabbaa mootummaa uffatanii hojii diinaa hojjechaa raawwii bineensaa hojjechuuf deemuun nyaatamni ijaarama uummata Oromoo tana duraan nu ga'a. Miseensi iddoo san irratti argamtan of eeggannoo cimaa akka gootanii fi akka falmitan akka ofirraa horkitan waamicha koon isiniif dabarsa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala caasaa mataa isaa danda'e qaba. Caasaan keenya magaalaa Amboo keessatti argamu jiila tokkicha qaba. Innis kan dargaggoo margaa kuma isaatiin hoogganamu kooree torba kan qabu yoo ta'u isaanirraa alatti kamiyyuu namni miseensa hin taane Mangee Tafarii namni jedhamu inni dhufe magaalaan galmaa'ee miseensa waldaa keenyatti makamuudhaaf sanin alatti wanni inni olaa ga'ee miseensummaa bahee hin jiru. Abbaa qabeenyotaa ofitti naqxee hiyyeeta dafqa hiyyeessaa walitti qabdee wazata isaa miti isa
hojjechuunii fi haasa'uun tokko miti waan ta'eef odeessuunii fi hojjechuun tokko miti waan ta'eef hojii keenya nu madaala. Humna hin qaban humna hin qabu na deeggara na qarqaaraa sheerii na galchaa naa kaffalaa hoo jedhe ani dhuunfaa kiyyaan kiisii kiyyaa kaffalee fi galchuu fi sartafaayil gochuu nan danda'a. Waan ofii hin dandeenye miseensota kaan kakaasuudhaan kara yakkaatitti deemuudhaan maqaa balleessii irratti waan ta'eef yeroo ammaa kanatti himannaa barbaachisaa ta'e hunda isaa qaama hin ilaallatu hunda irratti beeksisnee himannaa banannee jira. Kanaaf guyyaa gaafa 20 ji'a lammaffaa kana waamicha isiniif dhangoo kominikeeshinii dhaabati irra taa'e basaasummaadhaan dargaggeessa magaalaa Amboo namni ficcisiisaa ture. Har'as immoo karaan dhufuun isaa nama gaddisiisa. Namni akkanaa muudamaafis hin ta'u muudamaaf himati afooshaadhaaf irree hin ta'u akkamitti akka bulchiisa uummataa keessatti galuu danda'e hin beekamu. Namoota akkanaati kanan qeequ isinis qeeqadha. Finfinnees qeeqaa caasarrattis qeequ naannoo irrattis qeequ wannan kophaa koo hin dandeenyeef isin miseensonni ofirraa qeeqadha. Galtuuf galtu ofirraa ittisnu tisiisarraa garaagarummaa waan hin qabneef tisiisni dhibee fiddi kanniisni damma fida waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala damma midha damma daamuudha qorra balleecha galtee manneen jireenyaa maali jechaa baane hunda yeroo itti argachaa jirrutti guyyaa boruu guyyaa gaafa 21tis kabajamtuun bulchiisa magaalaa Finfinnee kantiibaa magaalaa Finfinnee kabajamtuun Aadde Adaanach Abeebeetis waan qaaman iddoo baazaarii keenyaaf daldala keenyatti dhufaniifis isas miidiyaa irratti hordofaa guyyaa irraa oolmaa guyyaa irraa OBN'if akkasumas Addis TV miidiyaa neetworkii irratti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. Galatooma horaa bulaa isinan jaaladha jabaadha galtuun hin kasaarti nuti immoo bu'a qabeessummaa taana horaa bulaa. Thank you.